kaawwanne suufalleen kaawwanne yoo isin barbaachise suufallee zacci bazachiidha. Eshi maaltu hafe amma? Ashittiin teenna bareedduun mucayyoon colleen yaa salaam. Intala qashti rabbiin faayee kararra kaayee jedhan san akkasii ani bara. Ashittii rabbiin faayeetuma karaa gubbarra kaayee jedhamtisiin. Maqaan isii akkasii bara. Ijoolleen shamarranii isintu sharafa keessan gabbuuse bara. Ashittii tana rabbiin maal godhe? Faaya godheetuma karaa gubbarra kaayee. Achumaan dhufe Hamzaan biraankii irratti hojjedha wayita jedhee Hamzaan dhufu biraankii hojjechuun hin danda'amu jedheen Profeesar Ahmad Cululleen dhufe. Gaafa kana maal ta'e Hamzaan dirqama keessa gale. Profeesarri surree mataan baafadha innaan Hamzaan anis ashittii fuudha yookaan du'een argama jedhe. Biraaboo Hamzaa. Kabajaa isaaniitiif yeroo takka mallayyoo bakka jirtanitti. Kabajaa soddaa kennaatiif jecha bakkuma jirtanitti yeroo takka mallayyoo kaawwadhaa. Warri ammoo mallayyoon qabne komanti majala waanuu barreessa. Jaalatamtoonni kee sin jaalan. Nu ulfaadha taaftaabiin irraanfatina. Gana haasaa ganaatti deemaa jira. Ustaaz Naasir Hamzaa Leencichi gootichi Oromoo qabsaayaan amantii qabsaayaan sabaa nu obsaa kaa warri surree jettan nu obsaa maaliqa sheer godhaan jirtanii taaftaab godhaan jirtanii surreef hin jarjarina. Jalqaba ofii keessanii waan qunna garii qabu dachaa koppiliinkii dabil koppiliinkii jedhan san godha. Ashittiin maqaa nutti goote. Zabana kana keessatti shamara akka ashitti argachuun hin ulfaata. Teennatan wanni ati dalayte dogoggora jenneen huccuu bitachuu hin dandeettuu nuun jette bar akkas nuun jette. Wanni ati goote sirrii miti an jennaan tishartii jijjiiradhuu naan jette. Jijjiiradheera kunu mabruuq aleek. Ati garuu waan dalayte jijjiirachuu hin dandeessu. Anaan tishartii jijjiiradhu jette ati badii dalaydeef umrii kee guutuu gaabbita. Ani uffata ati jette jijjiiradheera. Har'a maan narraa barbaadda. Tanuma kabajaa soddaa kennaatiif yeroo takka hundi keessan bakka jirtanitti keeppi kaadha. Hai Profeesar Ahmad Culullee. Iyyee iyyisiisaa leenca gaafa xiiqii keessa galchee waan ati hin barbaanne kasii goosisu bar. Akkasii quba qabaadha. Tokko kana haasaa kennatti deemna dubbiin nu harkaan babbadin. Namoota hedduutu iyyuu viidiyoo natti poosti godhan. Hamzaan ashittii fuudhee jira. Ahmad kaa'am eessuma dhayxaree surree mataan baafadhu kaakottuu naan jaan. Hamzaan ashittii hin fuune jiran haga ammaatitti. Tokko kana beekuudha qabtan. Ashittiif Hamzaan waliigalte irra gaanii jiran. Maatiin Hamzaa fi maatiin ashittii waliigalte irra gaanii jiran. Anillee waliigaltee kana keessa jira. Hamzaan akka ashittii fuudhuuf anis waadaa seenee jira. Ani kaleessallee ka mormaa ture biraankiin gootuudha. Ashittiin fuutu jechuun kiyya akka kanaan dura dalayte san irra deebiteen dalayduudha. Amma viidiyoo Feesbuukaa TikTokii kana mararra viidiyoo oofaa jirtaniimi sun akka irra deebi'een dalagamne morme. Har'a anis soddaa Hamzaati bakka jirtanitti hundi keessan al takka keeppii nu kaadha. Kabajaa soddaa kennaatiif. Bakkuma jirtanitti please. Maaliif jennaan har'a akka isin yaaddanitti isinii dhufne waan ta'eef uffata bareechifadhaa Profeesara kenna uffanni keessan hin taane kopheen keessan hin taane kootiin keessan hin taane shaamiziin keessan hin taane ta'eera har'a wanni marti dhugaa sitti abbaan feetene bira yoo dhaabatte har'a uffata illee nan caaltu keeppii illee nan caaltu surree illee nan caaltu kophee illee nan caaltu alatuun eeywa dubbii teennatti deemna tartiibaan namni baay'een Ilaanni kenna keessattuu aduwwiin Profeesara halkanii guyyaa akkam goonee Profeesara kanarratti gifii uumuu dandeenya akkam goonee Profeesara kana axaqqaana jetteedhaan jechuudhaan kaleessarraa kaasee yoo xiqqaate nama 100 oltu viidiyoo natti. Hamzaan ashittii fuudhuudhaaf fuudhee hin fuune mabruuqa Hamzaa hin fuune bar. Nikaa hidhachaa jira jiran waan isin beektan tokko keessa. Fuudhe jechuun sargiin godhamee Hamzaa fi ashittii wal arganii mishirroo godhatanii mana galuudha. Tokko kana please na dhaggeeffadhaa. Hamzaan ashittii agasilaa harkaan hin gayan. Garuu maatiin isii Hamzaadhaaf ashittii kennanii jiran. Maatiin Hamzaa dhaqee maatii ashittii waliin dubbatee jira. Anillee kana keessaa itti gammadee jira gammachuu qaba. Kanaaf bakkuma jirtanitti hundi keessan keeppii kabajaa soddaa kennaatiif al takka keeppii nu kaadha. Bakkuma jirtanitti please. Bakkuma jirtanitti jaalala isaanii qabnu kabajaa soddaa kennaa qabnu keeppii tana namni maqaa isaanii irraa kaasi achi fuudhi maal fuudhi jettan dogoggora guddaadha.
kana nu waadaa seennee jirra bakka isaan rakkina qabaatanitti waa hundaan waan obbolummaan qabdu bira dhaabachuu waan obbolummaan qabdu godhuu yoo keeppii kuma tokkollee isaan barbaachise keeppii illee isaanii erguudhaaf qophoodha kanaaf jecha nam tokko waa'ee keeppii hin kaasina galatooma eshi kama biraatiin warra aashittii fuudhe jettaniif hin jarjartan xiqqoo Hamzaan aashittii hin fuune fuudhuudhaaf deemaa jira. Aashittiin agammaa Dubaay jirti Hamzaan Kaayiroo jira. Taaptaabii koppiliinkii godha ganaa waan ajaa'ibaa isinitti himuu deema. Waan ajaa'ibaa isinitti himuu deema. Kana booddee akkamitti aashittiif Hamzaan wal argan ka jedhu irratti ganaa marii barbaachisaa ganaa qabsoon itti fufa waan ta'eef waliigalatti wanni isin beekuu qabdan Hamzaa aashittiidha kennineefii jirra nutis jaalanneefii jirra Hamzaan ilma namaa keessaa tokko ilma dhiiraati tuffii isaan qabnu yes jenneen biraankiidha kan nutinne biraankiin hin jiru jedhame dubbiin qabatama ta'e har'arraa kaasee anillee soddaa kennaaf kabajaa isaaniitiif bakkuma jirutti keeppii kaadhaa jechuudha. Akkuma jirtanitti keeppii kaawwattan. Galatooma, 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 hundi keessanuu galatooma. Thank you. Ulfaadha. Sanirraan ka dabre Ustaaz Naasir Hamzaa dubbatanii jiranii Ustaaz Naasir Hamzaa erga dubbatanii anis amanee jira dubbiin dhugaadha jedhee fudhadhee jira. Kan nama tokkootitti wanti kun dhugaa ta'uu haqa qabeessa ta'uu fudhadheera. Baay'ee irraa gammadeelle. Aashittiin ammoo yaa bareedduu qulqulluu Rabbi faayee karaa gubbarra kaayee jedhamtisi. Aashittiin akkas jedhamti. Aashittii bareedduu Rabbiin faayee karaa gubbarra kaayee jedhamtisi. Aashittiin akkasii bar. Anaaf aashittiin bareedduu Rabbiin faayee karaa gubbaa kaayeedha. Tamaatii isiititti kabaja goote, ta anaa kanatti kabaja goote, ta profeesaraa fi aaliin isi ilmaan Oromoo hundi ilmaan sikkoomandoo ittiin kabajamte yeroo takkatti bakkuma jirtanitti mee keeppii keessan kabajaa soddaa kennaatiif al takka keeppii nu kaadha. Please. Galatooma. Amma wanni itti aanu maali? Nuti amma soddaa kennaaf kabaja qabna. Waa jechuun illee hin barbaannu, waan hamtuullee hin jennuuf, kaleessallee wanni isa qeeyneef, wanni isa dura dhaabbanneef seeraan fuudhii waan kanaan dura dalagame sanarra hin deebinidha. Kanuma sodaan kenna. Har'a garuu Ustaaz Naasir Hamzaa biraankii keessan galan jedhee an abdiin qabu akka kiyyatti. Kuni seenaa xureessuudha. Ustaaz Naasir Hamzaa nama kabajaa qabu nama amantiiti goota abbaa dhugaati. An isaan hedduu amanaa aashittii yoo barbaadde Kaayiroo adeemtu yoo barbaadde Dubaay adeemtu rakkoo kiyyaa miti kun. Wanni barbaachisu isiin halaala isiin nikaa hidhattee Kaayiroo dhayxee geessite anaaf Hamzaa yoom wal jaalanne biraankii goone ani si matana dide gaafa jalqaballee har'a isiin sun ammoo guututti qabsoodhaan hinjifatameera. Ustaaz Naasir Hamzaa nikaa hidhuudhaaf qophoo xumurreedhanii jiranii maatiin isiitii fi maatiin Hamzaa waliin haasa'anii jiranii baga gammaddan Hamzaa fi aashittiin waliin isinaa bulchuu waliif isinaa dhiisuu horaa dagaagaa hamtuun jidduu keessan hin seenin hamtuu isinirraa haa qabu. Eega Rabbii walii isin dabale umrii dheeraa waliin jiraadha wajjiin dullooma wajjiin jaara isin eebbifna kanuma wanni isin hin jennu wanni biraan jiru nama seeraan qabne isin argee jira dhugaa dubbachuuf ootaree of keessatti qabatan faata ookaa oromummaa jaalatanii dhiiftan faata osoo Hamzaan har'aan tana ashiitee fuudhee dhiira bakka biraatee Facebookii kana shamarran ganda mucaasanii nutti girgireessan jecha. Dalila shamarran argi gammachuu fi ibsaa fi jira maasha Allah baga ol fuutanii intala waaqoo guutuu duras jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuu ummata waliin ture waliin jiraachaa ture ummata keessa taree qabsoo irratti waada waliif galee saba kana fuuldura ceesisuudhaaf wareegamee jedhanii ittiin gammadaa fi jiran nullee har'a ilmaan isaanii waada gootawwan keenyaa san firii ilmaan keenyaatiin biqilchuu qabneedhanii waliin dhufanii ol fuudhaa jiran. Kaama akka Ahmadii ka garbummaadhaan biyya Faranjii gurgurame kun dhufee kokorsaa nu keessa kaa'e. Yaa ki sanuu surree mataan baafadha jedhi yoo Ahmadiin in kakate dhaggeeffadhaa jira keenya. Dhaggeeffadhaa. Ahmad Bosona Baalee jecha Ahmad eenyu Ahmad gurbaa funyaan makroonii kun jechaadha ka garbummaan biyya Faranjii dhaqee dhaggeeffadhaa jira keenya.
yoo mucaan Harargee intala Baalee san ka fuudhu taate yookaan ashiiteen Hamzetti yookaan eerumtu taate ani ilma dhiiraatii miti ila dhageeffadha laal amma waan safuu jedhe ammallee inni waan safuu jedhe waan dubartii asirraa qaba jedhe dhageessanii mi waan dubartii asirraa qaba deebi'ee an dhiiraa miti jedhe in kakatee bar maqaa rabbiitiin kakatee laal in kakatee bar ani dhiiraa miti yoo mucaan Harargee san dubartii ba intala mucayyoo Baalee san ka fuudhute ani ilma dhiiraatii miti surree mataan baafadhaa jedhe ummata keenya isin ragaamu ragaa miti rabbiitu guyyaa qiyaama isin hin gaafatu gurra keessanii fi dhageessan moo hin dhageenye moo kijiba anaatu irra kaa'e illa dhageesse in arrabse ammaas deebi'e arraballee arrabse beekadha haadha sababa saniin haadha faaxeellee arrabse wargite haadha faaxeellee arrabse sila akka isaatti waqabaa uumee Hamzaa fi ashiiteen akka walitti dhufan gochuu barbaadeeti yookaan ammoo Hamzaan akka haadha faaxee fuudhuu barbaadeeti maaliif akka teenaaf hin galle እና haati faaxee kabajaan as baatee maal jettin obboleettiiti Hamzaan obboleessa kiyya dhugaa duraa wal jaalachuu turre amma yoo barbaade fuudhuu danda'a anuu itti fuudheetten argitee qaaniin kanaa olii jira kana qaanfatuu dhiisee guyyaa lammadaa dhufe oo inni fuudhe surree mataan baafadhaa jedhe surree yoo inni galgala kana dhufe kan nuuf hin baafanne taate dhiiratti isan beenu dhageessanii mi yoo surree yoo niif dhufe mataan kan nuuf hin baafanne taate namichi kuni dhugumatti dubartiidha kanaaf laal inni bara addanuu qoqqooduu barbaadeetii bar duraan addanuu qoqqooduu barbaadeetii hin qoqqoodamnuuf dhiirri Harargee dubartii Baalee hin fuuti dhiirri Arsii dubartii Harargee hin fuudha shuuf wal keessa nuti ilmaan Oromooti ilmaan abbaa tokkooti meenu ummanni Arsiitiif Harargee bira obbaleewwan kiyya aadaa waliin qaba ummanni si koomandoo Baalee isaa ta'uu Arsiis aadaa waliin qaba daangaa waliin qaba seenaa waliin qaba shuuf abboota keenyaatu qabsoo baddaa Baalee keessatti qabsoo afran qalloo keessatti ka Baalee qooda qaba nadhi gammadaa ani dhugaasin jedha ganda kiyyatti ummanni ganda kiyyaa haga istaadiyeema nadhi gammadaa jedhee laadde dar keessa eenyu namni hin beekne jiru silaamni inni dhaabaabaati oppiidiyoon aanaa keenya istaadiyeema nadhi gammadaa jettee kan moggaafteetu jira ganda keenya jechaadha ummata haga takkatti qabsoo waliin qabu kana inni akka waan diinni ashiitee dhufee fuuchuuf deemu yoo gartee ashiiteen meenyu Hamzaan ashiitee fuudhe surree mataan baafadha obboleessoo dhaggeeffadhu dubbii gabaabaa surree mataan baafadheetteemi yoo niifi surree ati dhuftee nuu baafachuu baatte mataadha ati namaa miti dhugumatti dubartiidha silaa warra saala jijjiirratu ganda isaanii jirta dhaqeeti saala jijjiirratu as bahi kanuma kanuti beeynu inda geessaami jaratti wal fuute haga isaa wal fuudhan eegaa hartaami kunoo jarri aruusa sargii godhatee jira kootu ofa yookaan haada fudhadhu ofa jeesi yookaan ammoo saala kee jijjiirradhuutii kootu sigale kanaaf Ahmad kanan isinitti hima obboleettiin teenya Ashiitee fi Hamzaan congratulation baga gammaddan baga wal fuutan sigale ilmoo keessan argaa maasha Allah tabarakallah barakallah wal huma wa barakallah alaykuma gammachuu keessa waan jennu wallaalaa irra kanaaf ammaan booda anis dubartii Arsii inda baladda inda kanaa gubattee coggaarraan keedhaan akka kunoo injiraami maal jedheesi hima gubateesi affeelamuu ta'a akka kunoo fuula namicha garbummaan biyya faranji gurguramee kana si ta'uu ta'a yoo rabbi jedhe gana inda baladda akka ajaa'ibatti in oddommeessina dhiirri dubartiin teenya ta'a Harargeelleen dhiira Oromoo ka kutaa kamittu deemteerumti in oddommeessina dhiirri dubartiin teenya ta'a Harargeelleen dhiira Oromoo ka kutaa kamittu deemteerumti talateessan jabeessuu miti numaatu kunoo sireerra kaayyanna shurururuu goona shurururu yaa burtukaaneo madda waalala beensi fudheen galaa kanaaf warri hinaaftan warri argitee kunoo akkanumatti argitanii nama jibbitan warri kutaadhaan nama qoqqooddan Hamzaa fi Ashiiteerraa
fakkeenya fudhadha Hamzaa fi Ashiitee irraa fakkeenya fudhadha ara wallahi dhugumatti dubartii Ashiitee